jettanii seenaa wal nyaattee dhugaa rabbii rakkoonii rakkoo taatee jirti. Seenaa mee waan waliin qooddannu qabnaa guyyaa har'aatti seenaa daddafaatii baay'ee isin barbaadee jira. Wal nyaattee seenaa dhaamsi koo ilmaan Oromoo ka addunyaa kanarra jiru hundaa fi akka Oromootti akka dhiigaatti akka sabaatti waamicha ilmaan Oromoo hunda kan addunyaa kanarra jirtan dirqama Oromummaa fi lammummaa keessanitti Nasraa Gulsumarra isin waamtee jirti. Kun anaa fi miti dirqama Oromummaatti wal nyaattee yaamicha Soonii Aadam Kapani wala na jaiba kan sana Sodugan lagu sobangal masina Sodugan lagu sobangal nasu Nabeji Dalu Sirbuun eega gadhiifamee guyyaa lama gahee jira. Soonii Aadam yookaan Soonii Dhugaa yuutuubii intarteementii Soonii irratti gadhiifamee jira. Sirba dhugatti akeekaa fi ilaalcha qabuu fi kan ergaa guddaa qabuu fi fakkuuqama guddaa qabu jechuudha. Mucaan kun eega aartii Oromoo tani eegale sirba qabsoo malee sirba biraa hojjetee hin jiru. Eenyummaa isaatiin boonuu malee takka harka kannatti diinatti hin jiru. Kan maallaqa hin qabne Soonii sirba hojjechaa jira. Anaatu beekaa akkanitti hojjechaa jiru. Kan inni hojjeteef diinaa fi miti ilmaan Oromootii fi qabsoo saba Oromootii fi maaliif fi ergaan artistoota keenya warra dhugaan falmanii kuni ummata Oromoo bira hin geenye jechuun kuni gaafii koo qofa osoo hin taane gaafii ummata bal'aati. Quba qabadhaa dhaggeeffadhaa. Ilmaan Oromoo waliif hadoodha. Gaafa Sooniin albama qabatee jira. Sooniin sirba gadhiisee sirbisaa biyyoo kuma dhibba takka hin geenye guyyaa sadii. Artistii dhugaa hin jaallattan. Artistii sabboona. Kanarratti dhaamsa jabaa tokko kan natti dhufeetu jira. Xumura sirba kanaa booda isinitti kan himu tahaa. Nasraan ni beeytanii meeshaa dhiiboodhaa namni seenta. Yomi asbadun kadatate Tugarapi dukaninyatu Warra sobati kamaratu Injifano kapideketo Tuga awali sambudaru Amumate jale bupasi Sobichara janumarase Yasona jala chapuko Bugatu ititudina Kulule walarkanulu Sumaati kasabina Sumaati kasabina Chapan chapela fe jilba
kanaafuu keessoobaaf lolaan dhiigaa lafa jiise har'as jiraa yooma dhiise dhiisaa jennaan dhiisuu yaade yaadaatu magarre roobanni guddaa hiraasu akka malee lammiin gidduufi maafan dhiisa jiraayyuu nama haraasi gadhee waati nama haraasi gadhee waati. Mafandi sama tole, mafandi sama tole, jalan pandai hancur desu miti kayu sami, kulit misa tu gamani, information ni capesa tole itu capes ganas sagai tuse kumenya bukulenja. Sony Adam artist Sony Uga YouTube ni sa kan jau kana wanto ko kawaten feni wai sarci ga opa artist ya kan jalatan ka kan ka bajjan kan sina mudron dage fatin kan dage in dam sai ne dam bade kan dage in dam sa Sony Malte je namni dage fachu barbadan da fashir koda hanga namni sen dubbachun de Sony Adam Malte artist Sony Adam Malte artist Sony Adam artist Sony Adam Malte Malte artist Sony Adam namni jiru artist Sony Adam Malte mudate Malte mudate artist kana ya rabbi biya Japan chapela fe jilba kanaafuu keessoobaaf Japan chabela fe jilba har'as jiraa yooma dhiise dhiisaa jennaan dhiisuu yaade yaadaatu magarre roobanni guddaa hiraasu akka malee lammiin gidduufi maafan dhiisa jiraayyuu nama haraasi gadhee waati nama haraasi gadhee waati. Mafandi sama tole, mafandi sama tole, jalan pandai hancur desu miti kayu sami, kulit misa tu gamani, information ni capesa tole itu capes ganas sagai tuse kumenya bukulenja warabunakan jalma hanju tubege kapuru mabek terita terita. Akamoltan amma dubbatu fin dema hasa wadera number bachiso mani fi hasa wadera hasawe kan isin video kana jalatti yero keessan baay'ee fudhatawan ani hin barbaanneef namoonni seenaa jirullee nama dhibba sadiillee geeyaan jiru ilmaan oromoodha wanta ka beeka wanti nuti beeku qabnu sirriitti gaffageessine dhugaa rabbii amma fakkeenyaaf namni kan hin arkinis ni jira kan hin dhaga'inis ni jira kanarratti waliin komonu maal ta'uu qaba wal dhageessisuu fi wal garsiisuu fi wal hubachuu fi wal jabeessuu fi hamilee walii horuudhaan abdii walii ta'uudhaan qabsoo teenya gara fuulduraatti oofuun dirqama keenya waan ta'eef fakkeenya tokkoon isinii haasaa ilmaan oromoo hundi keessan ni hubattan jeetii yaada ani Nasraa Gursum akkuma beekanii waa hundarratti ni dubbadha akka yaada kootii fi akka ilaalcha kootii waan tokko kan natti mul'atee fi kan natti dhagames ni ibsadha maaliif wanni natti dhagamu sun hunda keessan oromoo hundatti akka dhagamu abdiin qaballe shakkiirraan qabu waan ta'eef artistii Sony Adam sirba wal nyaattee jiru hojjetee muuziqaa bareedaadhaan viidiyoo bareedaadhaan shubbistoota bareedaa wajjin yuutuubii isaa irratti gadhiisee jira. Amma sa'a meeqa gee jira dhiiroo sa'a 36 ganaan guunneen se'a yuutuubiin Sony dhugaa waan jiru yuutuubiin isaa Sony dhugaa jira
Son dhugaa. Amaliin kisaa koomantii jaleessanii fi kaaya peejii koorratti illee sheeriin godha. Artistiin kun artistii dhugatti dhugaa rabbii qabsoo Oromoo onneerraa lapheerraa itti jiru. Ammas artistiin kun artistii qaxaleedha. Artistii xiqqaadha. Dhugaa rabbii quuqamaa fi sabboonummaa fi gootummaa eenyummaadhaatu isa marara malee Soonii Aadam joolleedha. Wallahi daa'ima dhugaa rabbii. Ani maaliif umrii isaatiif wajjin dhaladhee wajjin guddadheetii miti an kanneen akkana jechaa jiru. Maaliif fi ijji namaatuun ragaadha. Fuulli namaatis baasa boora. Dhugaa jirturraa dubbachuudhaaf oguun ka'u Nasraan akkuma eenyutti. Artistiin kun artistii qacalee xiqqashaadha. Dhugaa rabbii joolleedha. Garuu gootummaan, jeenummaan, sabboonummaan, quuqamni lammiidhaa ijoollummaadhaan umriidhaan hin daangeessitu. Isin galee Sooniin nama maatii isaa dhiisee haadhaaf abbaa isaa biraa bahee Oromiyaa keessatti sirba afaan Oromoo ka qabsoo hojjechuu qofaa fi diinni irratti xiyyeeffatee halkanii guyyaa kan isa hordofu nama dukkana keessa taa'ee dhokotee jechuu sirba kana fakkaatu isinii gumaachaa jira ilmaan Oromoodha. Maaliif sirba artistii kanaa hin dhaggeeffanne? Sirboota dhugatti qabsoo dhugaarra isinii wajjin jira maaliif hin caqasneef waan anna dhibe? Sirba Addis Ababaa jawuun dhaggeeffattanii maal taatan saa? Maal taatan Oromoo? Addis Ababaa maqaa jawu kanaaf lubbuu ilmaan Oromoo meeqaatu gorra'ame? Meeqaatu dhabame? Goota meeqaatu bade? Hayyuu meeqaatu itti bade? Haay. Jecha Addis Ababaa juu Finfinneetti jijjiiruudhaaf bu'aa bu'ii meeqa baanee hanga ammaa bu'ii fi bayii meeqa keessa jirra? Higa sirba Addis Ababaa jee wallifamu ni dhaggeeffattanii. Ayyaa dogoggortanii jirtanii bara Oromoo. Deemaa yuutuubii Soonii dhugaa Soon dhugaa jaa yuutuubii isaa sarchi godha. Ani dhaggeeffadha artii keessatti. Artii qacalee xiqqaa qabsoo Oromootiif kanneen sirba ajaa'ibaa hojjechaa jiru kana Sooniini hamilee ijoolleen cabsina hamilee qaxaleedha. Garuu inni namaaf kutatu miti namatti dhagahamu miti. Sirboota hedduu hojjetee Soonii meeqoo Soonii. Sirboonni Sooniidha sirboota ajaa'ibaati. Sirboota ajaa'ibaa kan isin akkan artistiin tokko gaafa deemee nafxangeetti galu yookaan mootummatti galu booyummaa nu gooti. Artist sirba Finfinnee jiru guyyaa lamatti miliyoona meeqanayneeti sirba dhugaan baddee jedhu wal nyaatte sirba gootaa wal himame deemnee dhaggeeffannu gaa. Kuni carraa keenya maal goona? Carraa Oromoo artistii qacalee keessatti dabeeffadha. Wallaani dhimma biraatiif hin dhufne artistoota dhugatti isinii wajjiniin qabsaawaa jiru. Wallahi namni isa yuutuubii isaa yoo dhabdan feesbuukii Soonii Aadam jala seenaati sarchi godhaa ni argattu. Ni argattu. Linkiin sheer godhamee jira. Suuraa isaa irratti linkiin kaayamee jira. Anillee yuutuubii Amalekee kumaatama akkamsi godhu jijjiiramtuu sirboota dhaggeeffadha. Mucaa xiqqaa jiru goonee kanatti qajeelaa ani ni jira. Hadeebi'u waaminnama har'a baruun bultii bafata feeta haadhimma mutata osoo dhugiin suba machoofta madde kopheetii agoboolee sirraa isi fofoole sobam fedhu dhugaan yeroo caalutti Soonii Aadam qacalee keenya mucaa jabaa artistii jabaa sheerii godha wallahi istiinumaa isin gootu sheer godha wallahi deemaa dhaggeeffadha deemaa sirba san caqasaa waa iddirraa barattanii istii dhiisa ani maal akka si kadhachaa jiru wallahi waan Oromummaa isin dhiisu rabbi Facebook barattanii onlaayinii fayyadamaa yuutuubii dhaggeeffattaa diina guddisaa keenya gaqqabutti cubbuu keessa jirra kana beeka. Wali cubbisu jirra. Wal ganu jirra. Hamilee wal cabsu jirra. Diinaaf wal sakaalaa jirra. Dhugaa rabbiin isin jee. Amma Sooniin akka artistiitti diina hedduu qaba. Artistoota mootummaa wallisanii fi
mootummaas dabalatee diinni isaa lakkaawamee dhumu. Kana duuba nuti miiraan xiiqidha yoo deemnee akkasitti dhaggeeffannee akkas ol kaasnee hamilee isaa guunnee akkasitti isa boonsinee akka inni maal jeetin isin himaa wallaahi wa'anii oromummaatti isin kanneen boon ayyaana oromoodha onlaayina fayyadamaa daataa keessa dhaggeeffachaa laal namu kara danda'uun qabsoo godhaa jira waan ta'eef sirba kana booda dubbadhu mee sirba kana booda wallaahi ani bar eenyummaa kooti fi akkamitti dhaabar miiraan qabaan ani xiiqiin qaba ani sila akka xiyyatti guyyaa tokkotti miliyoona 2 galchaa miliyoona 2 kophaa kiyyatti min galcha jeeti sila dande'a deemuu qaba fardi kuni lafa barii simbir wajja hambisee kanaaf nalafisu falanshite gamoo keekee jira garaani nalafisu falanshite gamoo kee ni beeka garaani gamanya baagotee ta'e karaan ta'amma koomula na dubbata sodaata kan qabu saba koofannee dhukkootii isaa hubadhu ati namiidhuuf maraa maltus dubbitee dhugaan saba kookumaa hunda qabdi laala deemsa jarraa tokkoo falakkaa keessaa dhugaa dhugan والنياتي سربسرتي موتما حجتني خصدر كاسا ايكتي يرو ساكا بتين ديما ساكسابو ديما Engkau warga merdeka kalau terangkan ini ya jalan dilar ceketi sabun kami kisah ngocikan kini boleh tu kubai nama desa ya wal jalan jalan lini amate tu kalau kami itu ngota kuma tamat tu forege kosanu ya gantu lupu kalian kebaca namari ufin jecha ya jalan tur kita dan digede pigantu tiga mungkin inaftu nama seni wadah tilane dalam itu politika kali beras lupung kawatu bisa tidak matu Goli kale sabanggan Bunaf tingrikan Bunaf nage anda bina oromo ko Bunaf nage anda bina ha Bunaf nage anda bina beli semua di sini ada tu nage nu ke sore tiara ada winten sana ada ha Majata anerga oromo de barfatu du ferra erga oromummaa qofaaf hin filaanan dirqama kiyya bahuuf hin filaanan wa'ada oromummaan kiyyaasan dabarfachuuf hin dhufe waan abbaa fedhetti haaffani maal nagalchaa الصيف يعني الهضبة فحب الصيف ما nagalchaa فحب بيبسي nageessu miti دوريتوس سوني آدم بقوا حار نار مولعين اكتر من الله جايبه زربان اليومي كده فدي قومي كده الديبي رد الديبي oromo ko namni dhaggeeffateen ammas irra deebiseen jira kana maal Anjaleen keessan argitu Sodugan lallabu sobangal masina Osoo dhugaan jiru sabaan dallasanii Nabeji Sirbaaraya Zaati damee Afriin geenye biyyoon isaa gara 70,000 fi warra jira ajaa'iba sirboota kijibduu naaf arsitu qofa caqasu dhabu Gadewa wati tekan tu kisararam
Jirayu Wanyate Tampiko wanyate seka Umanu mamte aku Gata istukan gatuka Umanu mamte aku Umanu mamte aku Komo Gata istukan gatuka jalan itu. Barikurotu, yoma barigara jabate, ini darah kadir rakatu, apa kata mangatu, tunjire isojirate, yomi aspadung kadakate, tugarap pilu kaninyatu, wala sobati kamaratu, injifano kapideketo, tuga awali samudaro, among mati jale bupasi, so bicara jarum marasi, ya sona jala jabuku, buka tu itu dina, bululle wala kanulu, suma abdin kasabakin, wai suma abdin kasabakin, suma abdin kasabakin. Caban cabila fejilba, kanafu besobab supan, lola tiga la fejisi, halas cirayu medisi, disa juma, disu ya dek, ya tumaga, doan ribu, kahila suakan, lamingin disu, maafan disa, cirayu nama rasa jabaliwatu. خانم أكنا هميلي إسن خانم أكنا سمني أكستي وايك أبسو قفرت أبسو فتاة شرد ديناتي في بكهين كنني نما سربوتك أبسو خستي مخاتك كهينجونة يوخان أولولا تكون دبل يوخان فكيفة تكون ساحين كامنة ورين حجته كانوا ما إسن وقاتك كتبيون إسا مليانة كهينجين يا خنا كانوا مجيئشان جهتي بيون إسا كم إبجا هينجين يا خنا artistoonni jajjaboon osoo abdiin kutanne osoo hamilee muranne dukkana keessa ta'anii kophee malee miilaan lafa deemaa shamisa wal kadhachaa kophee walirraa fudhachaa suufa walirraa fudhachaa artistoonni Oromoo qabsaa'onnii fi qaqqaaliin babbeekamoo meeqa sirboota afaan Oromoodhaa kan afaan alagaa keessan jirre kan Oromiyaa qofa makatu kan qabsoo Oromoo qofa irratti xiyyeeffatu hojjechaa akkanuma wajjin albama xumuraa jiran maali kana jechuun artistoota kaayyoo qabu jechuudha artistoota viyoo lakkaawwanne jechuudha artistoota miliyeena hin lakkaawwanne jechuudha artistoota kaayyoo hordofu jechuudha artistoota seenaa boruu hojjetu jechuudha artistoota garaaf hin dhaabbanne jechuudha fakkeenyaanis ni godha dhugaa rabbii dubbatuudhaa fi maqaa yayyaamuun natti hin tolu nattillee hin bareedu abalu sinin jechuunis ulfaataadha yookaan salphina akkuma nama Oromootti wanti ani isinii dhaamuu qabu sirboota afaan Oromoo artistoonni keessan qabsaa'onni lafeen duudaa keenya jajjabuun qabsoo bilisummaa Oromoo woboo faarsaa Oromiyaa faarsaa falmaddu Oromoo loli Oromoo hidhadhu Oromoo waan kee jabeeffadhu Oromoo diinaaf harkan kanniin alagaan kalee si gantee fi arra wal gantee jechaa artistoota sirba isinii hojjetan maaliif fi guyyaa 4-5 biyoon kuma dhibbata kallee hin seenne maaliif akkasii yoo meeshaa YouTube isaanii bananii irra fayyadaman maaliif hin dhaggeeffanne kana deebisaa isiniif hin dhiisaa inni lammaffaa sirboota artistoonni bu'aa bu'ii meeqatti bahee maallaqa itti kadhatee viidiyoo liqiifaadhaan hojjetee akkanuma iraata kadhatuutti akkanuma laaqana kadhatuutti kadhatee kadhaadhaan hojjetee sirba bareechee bifa bareedaa kanaan isin biraan gahee yuutuubii mataa isaarratti gadhiisee akka Oromoon abdadhee Oromoo xiyyaan qaba saba xiyyaan na hordof isaan tunaa dhaggeeffata jee abdii guddaa isinirra kaayyatee gadhiisee maaliif itti sappoortiin goone yookaan maaliif hin hordofne yookaan maaliif mooraalii hin hordofne maaliif hin dhaggeeffne nama biraa qaba saba biraa afaan Oromoo beekee dhufee dhaggeeffataa fi moo alagaatu dhufee mooraalii godhaaf
Kasi alagaa qaba nu malee uumaan deemaa dhaggeeffadhaa. Ani dhimma kana asumarratti hin goolabaa. Viidiyoo kana yoo itti deebi'uu yoon fedhe gara biraatiin itti deebi'eetiin qaanqee hurgufaa kan keessaa bahee ammuma yoon fedhe deebi'ee yaadaan qabaa. Wala walirratti hin caananii hundaafuu isinin jaaladha. Isinin kabajaa. Hedduu takkaan isinin boona. Akka nu kabajjan abdii qabna.